Summayyan Ayyuu dhukkee kaastee jirti warroonni jaarsa namaallee namarraa fudhatanii kunoo jabduu fakkaatanii kunoo Summayyaan jabduu taatee abbaa manaa irratti Ayyuu dhukkee irraa kaastee jirti nagaa hin daganne ashama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkamisaate kana geessanii warroonni amantaa biraas assalaam alaykum isiniin jedhee tanan jiraa jirtu nagaa keessanii haramo video hambiraati walitti deebinee jirra agadumaatti like subscribe gochuun na bukkee dhaabadha isiniin jedha har'a shaashimbiq jennee dhumnee jirra egaa isinis immoo video ko jalqabaa agadumaa nafaana akka turtan kabajaan isin gaafadha obboloota koo egaa haramo maaliin dhuftee seenaan hanjechuun keessan inoolu egaa haramo waan yeroo hundumayyuu waan cinqii osoo hin taane guyyaa tokko shaashambaa jechuun nurra jiraata jechaadha maaliif yeroo hunda sammuu keenyaan canaannaquun barbaannu yeroo tokko immoo bakka biq jechuun nurra jiraata saniin jedha obboloota koo egaa har'a dhugaa rabbi waan nama garramu tokko isiniif qabadhee dhufee tanan jira isinis immoo laayikii godhaa subscribe godhaa yaada keessanillee koomentii jalanaa gochuu hin dagatinaa obboloota koo egaa yaada na jabeessuus yaada faallas wantoota sirreessuu qabus koomentii jalanaaf kaa'aa isiniin jedha obboloota koo bakka kaawwa jalqabaa kaastanii warroonni Adaamaa kanaatti na hordofaa jirtan baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa isiniin jedha wantoota immoo soroorsuu qabda jettanii yaadanis koomentii jalatti naaf katabu inni isiniin jedha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa egaa har'a waan sanatti gaaffii ta'e tokkoon qabadhee isiniif beekra jira isinis immoo waan gaaffii isinitti ta'e ta'uu danda'a jechaadha egaa dhugaa dubbachuu fi Ayyuu fi Summayyaa Savidoo hin beetu jedheen yaada warroonni jalqabaa fi haga hamma hordofaa turtan wanta anatti gaaffii ta'e isinitti illee gaaffii ta'a jedhee tanan nasaaba egaa kan Ayyuun tun maal fakka amma hundi keessaniyyuu akkanumatti birrii jaalatu bas gaaber birrii waan nama goon hin qabdu egaa birriidhaaf jecha gasagastee dhaxxee achitti dhukkeerraa dhaamtee kakattee achi deemte jechaadha birrii waan nama goon hin qabdu adaraa keessa sinillee akka Ayyuu kanatti hin goominaa isiniin jedha egaa Ayyuun kaleessa Summayyaan dhugaa dubbachuu fi Summayyaan dubartii jabduudha jechaadha asumaan warri jaarsa namaa wal jalaa attanii of eeggadhaa isiniin jedha guys egaa dhugaa rabbii hedduu tokko nagarra hedduu tokkoon kolfaa ture egaa Ayyuun jabduu fakkaatti jechaadha warri eenyu jettan isa kaan ilkaan keessa yaaftee isa kaan kabaltee isa kaan maal goote jechaadha namoo argite akka maraatuu dabadabaa oolti jechaadha egaa jabduun Summayyaan kaleessa hojii wayii siniif uume jettee waamtee turte jechaadha namaan biraa itti argite Hiriyaa Ayyuu fi namaan biraa jechaadha akka itti birrii hojjettan naannoo 200 moo maal jetteen egaa birrii waan nama goon hin jennu dhugaadhuma fakkaatte mucayyoon koo birrii dhuman arganna hojii biizinasii arganne jettee gasagastee gaafa dhadhu shaashiidhaan gixxin gootee hiitee luka shi'iitee akkasitti bakka akkanatti hojjennu haa amma shaakaltii irra jirra jetteen guys akkanatti birriin nama goomsiti am dhugaa rabbiin numa tokkoon kolfe viidiyoo isaanii nardofa garuu na aarsu isa kaleessas hedduu tokkoon itti gammade jechaadha egaa birriin tun waan nama goon hin qabnu gaafa gasagastee akkanatti hojjenna hamma shaakaltiidha jettee kaameraa kaawwatte shaakaltiidhaaf luka hiitee shaashidhaan jechaadha isaan lamaanuu hiitee waa meeqa keessa galchaa turte jechaadha innaa mucayyoon kun amma bakka gaafa hiitee waarrattu akkanatti shaakaltuu boruuf amma asitti shaakaltuu ishiin mucayyoon alatti hojjechuu barbaadde viidiyoo kana alatti hojjechuu barbaadde Sayidoon asin jiru Yaman deeme sila ta'eef mana kiyyoomtuun jiru mana kiyya deemna neenaan mucayyoon rakkoo hin qabu hin deemna jettee gaafa mana dhaqxu manuma ishiitti marcuma lama barbaada shaakaltiidhaaf jettee marcuma lama san shaakaluudhaaf gadi buutee mucayyoon akkanatti shaakalu jettee mucayyoo gixxima yaani hin beektu yeroo maraa Ayyuun akkatti nama dabaddabdu jechaan baay'ee nama dabaddabdi islaan nu fixxi jedhanii nu dabaddabdi jedhaniiti shaakaltii san irratti jechaadha luka shiifaa harka shiifa gixxim godhanii hidhanii isaan booda kaa maal dubbattare
Barbachuu fi jarri kun ani aga ammaatti dhugaadha jedhee guyyaa tokko amaneen beeku hojii isaanii bakka hin jiramti waan nama eenyu jedhu dhugaa dubbachuu fi ani na ajaa'iba akka kooti jechaadha. Egaa kaleessa egaa luka isaanii dhiitee waarratteen booda maallaqas walii galanii ammaniin hojjette jettee Ayyuun tun immoo baay'ee maallaqa jaalatti jechaadha. Garuu nuti hundumtuu maallaqa hin jibbinu kan akka shiimoo jechaadha. Kanaan durarree Sayidoodha waan jette yaadattu yoo ta'e baay'ee jaalatte. Namoonni tokko maallaqa gaafa arganiin omtuu itti mul'atu jechaadha. Ishiin kunillee isaan keessa jirti. Egaa Ayyuun beektu kanaan dura. Kana keessa eenyu jettee gaafa sapiraayisii qabdu jetteeni Sumayyaan koo uffata qayyarattee kanaan caala kaa'etti ol seentee Ayyuun jabduu kan fakkaatu sun qirqir jettee namseen itti rakkaatee ishii sun dhuguma amma fincaan ofirratti fincoofte ishii sun dhanni muluun fincaan. Annamseettu nama goota si miti obboloota koo siniin jedha. Egaa dhugaa dubbachuuf hamma barbaaddeyyuu jabduu yoo taate kaleessa Ayyuun illee kirkirtee waa meeqa kakattee lammata maqaa koo dhooftu lammata Sumayyaan akkasii hin jettanii jettee doorsisaa turte jechaadha. Egaa kakachiiftee kakkabaltee ishii fincaan ofirra gayyaasiftee namseen itti rakkattee gadi dhiifte jechaadha. Dhugaa dubbachuuf yoo dhuguma ta'e jechaadha dubartiin akka Sumayyaa dachee lafaa kanarra hin jirtu jechaadha. Maaliif tokkoffaa obsa ishii lammata jabina ishii bakka aarsaa baay'ee kaffalte jechaadha. Dhugaa dubbachuuf abbaa ijoollee ishiiti. Kaleessa ta'e jettee gadi baatee homaayyuu hin dubbanne ergammoo ishiin kunis immoo keessa daddabartee wantoota kaan dubbachaa turte jechaadha. Egaa kanaan duras fuula ishii dhoffattee mana Ayyuu deemtee jechaadha. Obsaan Ogushiin ammeenya Sumayyaa odeessitus kanaan dura viidiyoon biraa irratti yoo argitanii raattan jechaadha. Wanta ammeenya ishee jechaadha akka Sayidoon Sumayyaan jaalannillee dubbattee turte jechaadha. Wantoota hundarraa gulteet obsaan kaatee baate jechaadha. Mana odoo Sayidoon mana hin jiraatin mana Sumayyaa mana Ayyuu deemte jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf jarri kun isoo ta'uu dhuguma ta'uu eengada Yaman hin jira Yaman deemte turte innillee duuba deemee karaatti kufee ture jechaadha. Viidiyoo isaanii ol laaltee dhugaa dubbachuuf karaa tokko jabinni ishiin hin ajaa'ibsiidha. Karaa tokko immoo waan barbaaddes ta'u guyyaa lamaaf guyyaa tokko amminaa fi gaarummaa wajjin dabarsanii jiru jechaadha. Jara abbaa manaa ishee kana wajjin yeroo baay'ee jechaadha. Dhugaa iddoo guddaa isheedhaaf qaba. Ilma dhiira tokko irratti immoo qalladuun hin barbaachisu. Egaa ilmoo isaatiif jecha haadha warraa koo jalqabaati jedhee aarsaa baay'ee kaffale mucaan kun jechaadha. Sayidoo jecha yoo isheen Itoophiyaa dhuftee bakka isheen sabii ishee Godar immoo Gondor deemee achittillee jechaadha rakkina irra ga'e silkii isaallee ayfoonii gatee ture jechaadha. Hin beektu warroonni jalqabaa kaastanii hordofaa turtan jechaadha. Ammas immoo achi gara Adaamattis barbaada ture deebi'ee gara Yaman deemte jennaan immoo ijoollee koo dhukkuba ijoolleen yalaa dhukkuba jette viidiyoo gadhiiste gaafa kana dhaga'u ka'ee immoo deeme jechaadha. Gaafa ka'ee deemu bakka san immoo gaafa inni Yaman ka'u bakka ishiin jirtu wallaane gaafa achi ga'ee ishiin kun immoo zeebitee Adaamatti Ayyuu dhukkee irraa kaasta. Maal jettu mee kana akka kiyyaattan dhugaa jiru waan isaa pirankis ta'ee hin taane wanti isaan hangalu pirankisoo ta'e immoo amma kana qixaa hin dhumuuree gaa'is. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na ajaa'ibe waa'een jara kana akka kaleessatti garuu viidiyoo kaleessatti fataa jedheen beeku takkaa'e bakka hanqaxaaqaxamuu ishii ijaan wawwaatu ishiitu na ajaa'ibe sinin jedha obboloota kooyi. Egaa dhugaa dubbachuuf warri jaarsa namaatti buutanis akkanatti kun jaarsa keessan qabadhaa isinin jedha warri jaarsa namaattanis akkatti qaballaadhaan guyyaa eega malee qaballaadhaan xafaxxafamtochaadha. Anuma waan isiniif kenne gadi jedhaati qabadhaa isiniin jedha obboloota kooyi. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na ajaa'ibe waa'een jara kana hedduudhuma tokko jechaadha. Dhugaa dubbachuuf Ayyuun immoo dubartii jabduu dubartii ogeettii dubartii dandeessu daa'ima ishee irratti illee dama aarsaa baay'ee kaffalee. Egaa immoo bakki ishiin itti balleessites immoo hin jira. Dhugaa dubbachuuf bakki ishiin itti balleessite Sayidoo baay'ee aarsitee jirti. Maaliif jennaani har'a yoo itti aarteyyuu kaleessa guyyaa takkitti ta'u wajjin gammadanii jiraachuu danda'u. Har'a immoo garuu walitti mufatanii jiru siniin jedha. Haa ta'uyyuu malee baay'ee tokko
balleessite bakka kanatti garuu jabinni ishee aniyyuu nan ajaa'ibsiifadha isiniin jedha obboloota. Isheen ajaa'ibsiisaa hedduu tokko isiniin jedha. Ayyuun immoo nama kaan irratti jabduu taate kaleessa namsee fiitu na barare akkanatti baxamtee jechaadha. Egaa namseen hunduma keenya iyyuu mararti birrii nyaadha jettee kaballaa qooftee deebitee isiniin jedha obboloota koo. Egaa maal godhuu danda'uudha maal godhuu isiniin jedha. Waaqayyo ishee haa gargaaru kaayii jaarsa namaa attee kaballaa qooftee rakkoo hin qabu jedheen hasaaba. Waaqayyo ammallee walitti isaan urgeessuun jedha kamaaliin jedha. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo. Waa'ee isaanii hedduu na dinqa jechaadha nan hordofa yeroo mara. Kaballaa ishee dhuddee kaleessa ishee sun immoo fincaa ishee ofirra gayyaaftee lammata maqaa kee balleessuun lammata maqaa kee hin dubbannu siiniin hojjennu viidiyoo hojjechuu barbaada viidiyoo sinni siraataa waa'ee koo keessan gashina hojjedha garuu maqaa kootiin hin hojjetina jettee waadaa galchisiiftee jirti jechaadha. Egaa Sumayyaan kutachuu abbaqa ammuma jettu geesse dhugaa dubbachuuf jabinni ishee baay'een dinqisiifadha isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa akkasii isiniin jedha nasinis akkasitti jabduu ta'a dubartii jabduu dubartii ayyuu dubartii beektuu dubartii waan jette gootu ta'a isinillee isiniin jedha. Kanuma isiniin jechuu barbaada obboloota koo warroonni jalqabaa kaastanii agaammaa kanatti viidiyoo koo har'aa asuma irratti xumurama jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti warri na hordofaa turtanii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa yaada qabdan immoo koomentii jala naa kaa'u hin dagatinaayi naaf jiraadha isiniin jedha obboloota koo warroonni yaada qabdanis immoo as jalatti naa katabuun dhiisina wanta soroorsuu qabullee inna gargaarsa keessan na barbaachisa isiniin jedha naa jiraadha baay'ee sin jaaladha ulfaadha isiniin jedha obboloota koo baay.